Musliimni jireenya qaba hin qabu. Quraanni isaaniitu itti mee jira fakkeenyaaf Allah amma Quraana si geessa mee dhaabbadha warri hin amanne Allah sobanii jedha. Allahn illee isaan sobee Allahn ogeessa caalmaa sobaadhaa jedha. Nam tokko kan Rabbi malee argachuun hanganan jedhamu kan keenya gammachuun hajaa keenya miti alakkoosa baay'achuun adafa keenyan ta'een baay'inaan naadachuun itti waan majuudha karaa Rabbii guddaa alaa habeebikaa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaan kafuunee jirra jirtu hordoftoonni kiyya nagaa keessanii nagaa kotii galata Rabbi. Yaada gabaabaa tokkoon ibsachuu barbaade viidiyoo kana argitanii jirtu odeetii yaada jalqaba irratti maal akka dubbatamaa jiru yaadeen irraa dubbachuu barbaade waanuma jalqaba irratti dubbatame kanarraati. Viidiyoo namarratti yaada kennu yoo barbaadanii viidiyoon gadumaa qofaatti yoo dhaggeeffattanidha kan waan namni tokko jedhee hubachuu dandeessanii. Egaa baay'ee tokko na ajaa'iba jechuudha. Jecha akkasii kana yeroo jalqabaaf hin dhaga'e jecha amantiin musliimaa dukkanaa badaadha jedhu yeroo jalqabaaf hin dhaga'e jechuudha. Haa ta'u namni waan barbaade waliin jechuu danda'a rakkoo hin qabu. Dhiyeenya kana erga buleettiin keenya Zinaashiin gara amantii musliimaatti dhuftee kaasee akkasuma waa'ee amantiiti jechuudha wanti miidiyaa kanarra walii gad deemu gariin namaa akka nama reefuu hirribaa ka'ee amantii barsiisuu qabsoo amantii barsiisuu irra jira waa hedduutu argamaa jira jechuudha. Haa ta'u malee Oromoon amantiif walitti bu'uu hin qabu. Amantiin kan abbaati. Abbaawwan barbaadetti amanuu danda'a mukattis dhagaattis ta'e rabbittis amane inni kun fedha jechuudha. Dirqami tokko hin jiru. Haa ta'u garuu jechi akkasittiin jedhamu kuni sabummaa nama dagachiisee akka namni amantii walitti bu'uu fida waan ta'eef warroonni amantii barsiiftan naamsi koo inni guddaan warroonni amantii barsiiftan akkamitti akka amantii barsiiftan ituu sirriitti hubattanii bareedaa natti fakkaata. Maaliif Oromoon jechuudha Oromummaa isaaf jedhee haarsaa hedduu kaffalee har'a ga'ee jira. Har'allee hin hafne jechuudha. Saba Oromoo ta'uu isaatiif walii wajjin wareegamee walii wajjin waa hedduu ta'aa jira. Har'as qe'ee isaarratti du'aa jira. Oromoo kiristaana musliima otoo hin jenne nuti dhiiga tokko yoo wal jechoota waliin jennus yoo wal xiqqeessinus nurraa hin bareedu amantiin kan abbaati waan ta'eef gabaabumatti wanti an viidiyoo kana isiniif dhiyeessuu barbaadeefi warroonni waa'ee amantii barsiiftanii duraan dursa akkamittiin akka waa'ee amantii barsiiftan gadi fageenyaan hubadaa isiniin jechuu barbaada. Akka namni walitti hin buunetti barsiisuun bareedaadha. Maaliif Zinaash sirriitti amantii musliimaa fi amantii kiristaanaa sirriitti wal bira qabdeeti kan isheen dhuftee amantii musliimaa fudhattee jirtu. Haa ta'u malee ani Zinaashis hin amanu. Zinaashiin biraankii hojjettiin jedha malee keessi kan koo taasumayyuu naama'ee naa fudhataa hin jiru jechuudha. Zinaashiin amantii kana keessatti hafuu ishee. Haa ta'u garuu fudhattes dhiiftes waan baay'ee nama miidhu hin qabu. Kanaafuu warroonni amantii irratti barsiiftan fakkeenyaaf sheekni tokko yoo amantii barsiisa ta'e amantiin kiristaanaa dukkana badaadha nama nyaata nama ajjeesa jedhee yoo amantii kiristaanaa hadheesse sirrii miti walitti nama buusaa jira. Akkasuma inni amantii kiristaanaa barsiisullee amantiin musliimaa badaadha nama nyaata dukkana jedhee yeroo akkatti miidiyaa irratti haasa'u sabummaa dagannee akka amantii irratti walitti buunu babal'isaa deema. Dhaloonni waan akkasii nurraa hubachuu hin qabu. Yoo waa'ee amantii irratti barsiisuu barbaadan karaa nagaatiin gaaffiif deebii nageenyaan jechuudha. Amantii musliimaa amantii kiristaanaa bukkee garaagarummaa akkasii jira gidduu isaa jedhaati seera qabeessa hubachiisuu dandeessanii yoo barsiisuu dandeessanii. Garuu miidiyaa irratti gabbaatanii yeroo amantii kiristaanaa xiqqeessitan yeroo amantii musliimaa xiqqeessitan gaarii miti sabummaa walitti nama buusa. Oromoon Oromummaa isaaf jedhee haarsaa hedduu kaffalaa jira har'as ta'e jechuudha. Inni haalli itti mijate gadi ba'ee waa'ee amantiitiin walitti nama buusa.
inni immoo rakkoo keessa cinqii keessa jiru immoo gabbee waa bitatee wal deebuu hojjetatee qeesaaratti wal deebuu dadhabe qeesaaratti galaafamaa jira du'aa jira saniif Oromoo filis jechoota hin taane waliin jechuun gaarummaa hin qabu nuti dhiiga nuti saba waan ta'eef amantiin kan abbaati yeroo waa'ee amantii barsiiftan akkamitti akka barsiiftan gadi fageenya nu badhaa kanan jedhuuf viidiyoo kana akkasiin ilaaltan barbaade malee ani waa'ee amantii irratti qeeqa tokko illee hin qabu abba waan fedhetti amanuu danda'a mirga waan ta'eef isa kanammoo isin hin jallisin inni isiniif diina ifa bahaadhaa jedhe ana hordofa anatu karaa qajeellaadha argitanii masiisatu jedhe kachi keessa jiru sun anaa miti dhattanii quraana keessan dubbisuu dandeessan ana hordofa Muhammad yoo laaltan na hordofa hin jenne Allaan na hordofa hin jenne masii isaa duwwatu ana hordofa anatu karaa qajeellaadha seexanni isiniif diina ifa bahaadha dhugaarraa isin kaachisin ka jedhe Isaa qofadha yookaan immoo Yesuus Kiristoos egaa kanaafi karaan dhala namaaf kennamee jira karaa kana immoo dhaloonni hubachuu didanii dukkanatti wal guuruu jiran amma yeroo namoonni shaadaa qabanne eekaleen shaadaa qabate balu shaadaa qabateera maasi daawwachiisa guyyaa dhugaan isa keessa waan hin jirreef inni dhugaa irraa hin dhaabbanne inni sobaan abbaa sobaatis kanaaf yommuu isa gara isaa keessa jiru hin dubbata. Okay. Amma Quraana si geessa mee dhaabbadhu achuma dhaabadhu kajeella abbaa keessanii san gochuu hin feetu inni sobaadha abbaa sobaatii jedhe akkasii miti sagaleen qabamaa feetanii jedhe inni jalqabee nama ajjeesaa ture inni sobaadha abbaa sobaatii jedhe asnaa qabam suuratul halaq suura halaq boqonnaa 96 lakkoofsa 16 irratti Allaan akkas jedhe ni qabna sammuu sobduuf dogoggortuu taate qabnaa jedhe sammuu sobduuf dogoggortuu taate qabna ammallee si geessa suuratul Imraan boqonnaa 3 ayata 54 irratti akkas jedha unbeliever deceive Allah surat meka boqonnaa 53 afaan ingiliffaatiin sirriitti haasa unbeliever deceived Allah also deceived unbeliever Allah is the best deceiver jedha afaan oromoo gaafa deebifnu warri hin amanne Allah sobanii jedha Allaan illee isaan sobee Allaan ogeessa caalmaa sobaadha jedha caalmattu ka sobu eenyu Allah suuratul halaq dhattee dubbiftee suuratul Imraan خلاص suuratul halaq boqonnaa 96 lakkoofsa 16 dhattee dubbiftee sammuu sobduuf dogoggortuu taate qabnaa jedhe Allah ofiisaati asitti ammoo aniyyoo keessa sobaadha jedhe sooma macaafni qulqulluun maal jechuu jiru isin kabbaa isa tokkooti kajeella abbaa keessanii gochuun feetanii jedhe inni jalqabee nama ajjeesaa ture jedhe inni sobaadha jedhe abbaa sobaatii jedhe dubbiin asitti dhumte kan waa'ee Muhammadii suurri kun maali Muhammadii macaafa qulqulluu keessa barbaadate macaafa isaanii irraa abdii dhabani waa'ee Muhammadii dhabani macaafa isaanii irraa Quraana irraa Muhammadii dhabani si afur qofa caafame Quraana keessatti si afur qofa caafame achirraa waan isa dhabanii fi macaafa qulqulluu dhufani utuu macaafa isaanii irraa dhabuu dhabaatanii asin dhufan ture si afur qofa caafame si shanaffaa Ahimad ka jedhuun caafame nash nama mirgaa fi dirqama ishii beekudha micoon tuni nama matsaaf quddusii fi quraana wal bira gootee madaalteedha ijoollee musliimotaa waa hedduu gaafate kanaan dura jechuudha inni beekti daandii maal akka deemuu barbaaddu daandii maal akka deemuu dhiistu waan ta'eef isin jala deemtanii arrabsitaniidhaa fi wanti dhufu tokko illee hin jiru ijoollee hedduu viidiyoo garagaraa hojjechaa jirtu micoo kanarratti jechuudha maal yoo deemte ishii bicha hin fakkaate kan shaadaa qabate har'a nama beekamaa nama mazmurii zammaru nama waggaa meeqa kiristaana kee jiraate koo kan shaadaa qabatee too jiraachaa jiru
Musliima kan ta'e Zinaash bichaarratti miti kan kun dhalate jechuudha. Ijoollee hedduudha kan kana godhe. Musliimni jireenya qaba hin qabu. Quraanni isaaniitu itti himee jira. Fakkeenyaaf Allaan mataan isaa maal keessa akka jiru hin beeku. Maal keessa akka jiru hin beeku. Qajeellinna keessa jiraate, jallinna keessa jiraate, maal keessa akka jiru hin beeku. Waan isa ajaa'ibume Muhammad ergamaa Rabbiiti kan jedhamu ergamaa Rabbii ta'uu eenyutu itti haasa'e. Allaan Muhammad ergamaa kiyya, ergamaa Rabbiiti jedhee itti dubbatee jira kan jedhuu fi tarii iddoon an jiru naaf hin mijatu. Kanaaf xinnoo yoo akkam obboleetta keenya warra musliimaa laala akka isaan nama abaaran. Muka gabbara ka jedhus jira, etus jira. Amma argitanii abbaa isaaniitu nama abaara, abbaa isaaniitu nama lola, abbaa isaanii nama qala, abbaa isaaniitu akka fedhita. Allaan illeen qoodamaa, Nabi Muhammadin qoodamaa, amantoonis hin qoodaman. Ilaalame Allaan ammas maal ta'e saamicha keessa jira jechuudha. Saamicha keessa. Saamicha keessa jira, saamu jira. Ergamaan sunis maal gochuu jira? Saamu jira. So Nashi Muslima ta'uu isheetiif warroonni waa'ee amantii walii gadi afarsitanii Zinaashi yookiin biraankii hojjetti ta'a hin beekamu. Saniifuu walitti bu'uuf, wal qeequuf, wal xiqqeessuun uummata akka faayidaa hin qabu. Amantiin kan abbaati jedheen ture. Obboleettiin kan koo amantii kiristaanaaf musliimaa wal bira qabdee sirriitti ilaalte yoo isheef ta'e hidhattee fudhatte ani nanaarsullee qeeqallee jibballee hin fidu. Maaliif waan abbaaf ta'edha? Waan nama galchu hin jiru. Rakkoon Oromoo waa hedduudha. Ituurraa dubbanna jenne. Obboleewwan keenya mana hidhaa Suudii keessatti rakkachaa jiru, dararamaa jiru, du'aa jiru jechuudha. Waa hedduutu isaanirra gahaa jira. Akkasuma qe'ee isaarratti du'aa jira namni uummanni biyya keenyaa jechuudha. Rakkoon Oromoo haasaamee hin dhumu. Saniifuu yaa uummata keenya amantiitiin wal nyaachuurra, amantii walii xiqqeessuurra, amantii musliimaa dukkana badaadha jettanii amantii musliimaa xureessuurra. Akkasuma amantiin kiristaanaallee xureessuun hin barbaachisu. Abbaan waan barbaadetti amana. Amantii waliin wal nyaachuurra, jechoota badaa waliin jennee wal balaaleffachuurra. Fakkeenyaaf amma yeroo namni tokko gabbayee akkasitti amantii musliimaa qeequ namatti hin tolu jechuudha. Warri musliimaas badaa tokko gadduu danda'u. Warri kiristaanaas yoo amantiin isaanii qeeqame badaa tokko gadduu danda'u. Saniifuu Oromoon amantiif jedhee osoo hin taane sabummaa isaaf kan inni waa hedduu ta'aa jiru waliin qabsoofnee rakkoo uummata keenya haga dandeenyu bira dhaabbannee kan rakkate rakkina baasuuf hatattaaffannuu isiniin jira. Obboleewwan keenya mana hidhaa Suudii keessatti baay'ee tokko cinqamaa jiraniif Rabbiif jecha du'aa godhaa fi akkasuma biyya keenyaaf illee amantii qabdaniin Rabbiin kadhadhaa isiniin jechuu barbaada. Sababiin isaa namni tokko hojjetadheen biyyatti gala jedheeti kan biyyarraa ba'e as geenyee garuu akkamitti akka biyya keenyatti galutu gaaffii nutti ta'e. Inni biyya keessaa lafa dhaquu dhabaa jira. Amma yoo bilbila yoon bilbilee yoo nama durbeettu gaafatte hin jiru jedhu ajjeefameeraa jedhu du'eeraa jedhu namni biyya keenya ituu hin jiraatin jireenya gadadoo ituu lafa dhiibuu ituu nyaate garaan hin gaatin ituu uffate hin gammadin eessaarratti kan ajjeefamaa jiru. Saniifuu nan jiraadha kan jettu nan jijjiirama kan jettu yoo biyyi keenya nageenya qabaatedha. Bilees biyya keenyaaf amantii qabnu Rabbiin haa kadhannu. Nageenyi waan hundaa dursa waan ta'eef amantii irratti xiyyeeffannee wal xiqqeessuuf wal jibbuu fi jechoota akkasii kana waliin jechuurraa of haa qusannu. Ammas deebisee waan an jedhu warroonni waa'ee amantii barsiiftan duraan dursa akkamitti akka barsiiftan ilaalaa. Akka namillee isinitti mufanne isinillee jechaan taane namaan hin jedhina isiniin jechuu jaalala kun dhaamsa koo isa guddaadha. Viidiyoo kana yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun obboleetti keessan bira dhaabbachuu dandeessu. Oromoon wal malee hin qabu lammii koo isiniin jedha. Zinaashin erga amantii musliimaa fudhattee ijoollee hedduutu waa'ee amantii irratti wal qeeqaa jirani. Zinaash biraankii hojjettiin jedha keessi bona nama nu ammas deebiseen dubbadha. Zinaashin yoo amantii kana fudhattee haftee nama taate
jirti jechuudha. Garuu yoo amantii musliimaa kana amantee akkasitti ulamoota gammachiifte keessaa deebite jireenya ishee jireenya gaarii jiraatte hin jedhu. Maaliif obboloowwan ishee jechuudha qalbitti caban kan dhugaan ishee jaallatan. Maaliif waan hin yaadin gooti jedhanii baay'ee itti gaddanii turan. Arrammoo yeroo isheen dhufti amantii musliimaa fudhattee kaatee akkasitti uummata gammachiiftee yoo duuba deebite zanni itti godhu. Ituma isaan silaa namni maallama godhamti jirti jechuudha. Garuu yoo amantii musliimaa kana amantee akkasitti ulamoota gammachiifte keessaa deebite jireenya ishee jireenya gaarii jiraatte hin jedhu. Maatee kaatee akkasitti uummata gammachiiftee yoo duuba deebite zanni itti godhu. Ituma isaan silaa namni maallama godhamti zanni itti gochuu danda'u. Maaliif barsiisaa jiru ittimaa jiru dhugaadha jedhaniiti kan shaadaa qabsiisanii. Yoo jireenya kee jireenya qulqulluu jiraachuu barbaadde amantiin qoosaa miti. Zinnaash amantiitti hin qoosini. Kan qabatte irratti jabaadhu siin jechuu barbaada.